بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد بلي مسلمة الرمة دورين دعوة خينيا وقاية العين وانجم يجو وقاية العين تخي إجاب دار آية iji budaadhaa argamiinsiisiidha akkuma rabbiin quraana isaa keessatti nu dubbate akkuma Muhammad alayhi salaami hadiisa isaa sahiha keessatti nu dubbate argamiinsiisiidha dhugaadha rabbiin maal jedhee nu dubbate quraana isaa keessatti jechuudha argamiinsiisiidha ni jira jechuurratti Muhammad alayhi salaatu wassalaam Hasanii fi Huseen khatiisu tahee jedhan hadiisa keessatti jechuudha maalin khatiisu tahee odoonii fi mu'awwizateen hin bu'iniin duratti ودو قل هو الله جتورا لمان قل أعوذ برب الفلق في قل أعوذ برب الناس الأدون بوين درتي وان بروتين حسن في حسين قتيسو تهجان إجابو در رايتشو إيغا أمو معوزتين بوتي بودا نلاكي سوان برو نهم عليه السلام يجورا سورة لمان تنان غنما جولي هقا إسي أرغي چوفا جولي آية جورا هقا إسان أرغي اتك أرأي إسان قتيسو تهجان نهم عليه السلام أكاسم حديثة خيستيس akkuma sabatee jiru hadiisa Bukhari Muslim keessatti hatta jechuudha Qur'aanni ija budaadhaa osoo hin tahin summii zaahiraa summii jawweedhaa summii jechuudha qeejjabbuudha dawaa tahuu isaa hadiisa Bukhari Muslim keessa sabatee jira jechuudha hadiisa gabaabumatti hadiisa Abi Sa'id al-Khudri keessatti musaafira gaaf tokko asaabonni jihaada bichacha bahan hoggaanii fi bahan jechuudha imala deeman keessatti isaanis ganda tokkorra keessummaa barbaadan gandii jechuudha isaan keessummeessuu didan isaan keessummeessuu dinnaan irraachi siqanii qubatan halkan keessa jechuudha ganda damiina ganda sanii bineensi nyaate jechuu qeejjabbuun takkaa jawween ciniin iddamee jennaan dawaa waan ji'amu hundatti godhanii qaalichitti deemuu malee irraa deebuu dide summiin achi jechuudha keessummaa asaabota Muhammad alayhi salaam isaan maddii dhufanii jennaan isin maddii namni dawaa beeku jira damiinni ganda keenyaa dhukkubsatee jira bineensa nu jala ciniinee jeniin jennaan isin harka nu biraan qabda waan taataniif isin jechuudha yoo waan nu gootan malee dawaatti isin goonu dawaan ni jira jeniin jechuudha achiin haya dawaatti nu godha isiniif khafallaa jeniin re'ee 30 irratti wal tahan dhiqanii jechuudha Abi Sa'id if qabee inni itti dhaynaa muka cafaqee takaamoo yettumee muka adda guuree dawaatti hin goone wanni ni dawaatti godhee maali kalama khaliqaati sun jechuudha faatihuma itti qara'e faatihaatti qara'e taraa torba irra deddeebi'ee itti qara'e akka waan jechuudha hidharraa hiikkatee tahee jedhan qaalichi sun jechuun ni fayye re'ee 30 fudhataniit Muhammad alayhi salaam dhufanii oduu addan qoodatiin jechuudha isiniin qoodu jeeni Madiinaa dhufanii jennaan Muhammad alayhi salaam dhugaadhaa homaa halaalii fudhadhaa qoodadhaa jeen hayyameef jechuun Muhammad alayhi salaam naafuu kennaa jeen Muhammad ani qooda warra qoodatu keessa na oolchaa naa qoodaa jeen Muhammad illeedhaa kennanii akkasitti ifilleedhaa fudhatan jechuu quraanni khaliqaa osooni fi jechuudha ija budaa qofa osoon taane summii zaahiraatu fuudawaadha jechuu rabbiin quraana keessa dubbatee maal jee wanunazzilu minal qur'aani maa huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'miniina wa laa yaziidu zaalimiina illaa khasaaraa jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala quraana irraa nuti ni buufnaa waan dawaa tahee jee waan dawaatee nuti ni buufna jira rabbiin subhaanahu wa ta'aala buusee jira akkuma jechuun nan buusa jeesanitti rabbiin buusee jira jechuu Muhammad alayhi salaam hadiisa keessatti maal jee ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifaa'an alimahu man alimahu wajahilahu man jahilahu jee Muhammad alayhi salaam dhukkuba tokko rabbiin buusetuma yoo dawaa jala buuse malee hin taane jee cufa dhukkuba argamee dawaan ni jira jee qabeekes beekee jira jee dawaasan qawallaales ni jira jee Muhammad salaami kanaaf argamiinsi ija budaadhaa dhugaadha ni jirti jechuudha al-aynu haqqun Muhammad alayhi salaam iji budaadhaa argamiinsi isiidha dhugaadhaa jee ni jirti isiin jechuudha isiin ni jirti gaaf tokko asaabtichi tokko osoo deemut asaabticha lagarraa qaama dhiqatu tokko argee jennaan itti gammadee ijaan laale qaamni qaalicha kanaa akka dubartiidhatti bareedaa kam jee qalbiin itti bu'e achumaan jechuudha itti asarte iji isaa sun jechuudha qaalichi chumatti fayyaa dhabee achirraa gizee galu Muhammad alayhi salaam isa maddii fidan eenyu shakkitan namticha kana ijaan laaluu jennaan
nama tokko akkatti shakkinee jedhaniin Imam Islaamichi irraa fide achi yaamee dhufee jechuudha qaalichi isa kana jaallaalee nyaate sun dhufee jennaan Imam Islaamii tokkoon keessan gizee waan isa ajaa'ibu arge waan isa gammachiisu gizee arge maaliif barakaan kadhanne Allahumma baarik maaliif hin jenne maa obboleessa keessan ajjeefta maa obboleessa kan kee maa nyaata jeen Imam Islaamii loleen achiin jechuudha akka inni dawaa godhuuf qaama fuula kan kee dhiqadhuuf je'eeni ajajee dhiqatee fi namtichi sun jechuudha fuula inni dhiqatee saniin dhiqatee fayyee jechuudha. Walumaa galatti iji budaa argamee siidhaa dhugaadha. Iji budaa kaseentu shanyummaan qabdu budaan. Budaan uumama rabbiin ija ilma namaa kana garii ija ilma namaa irratti rabbiin summii wahii argamsiisa. Mujarraduma achi waa laaleen waan laala isan dararuu danda'a jechuudha. Garuu kanaaf Nahum Dede Islaamii akkaataa nuti itti tifamnu waan kanarraa itti tifamnu shayxana jinnirraa shayxana insirraa akka itti tifamnu Nahum Dede Islaamii karaa nu godhe rabbiinis quraana nu buuse jechuudha. Quraana nu buuse jechuudha. Kanaaf nuti Faatihaa ifitti qara'uun ilmaan keenyatti qara'uun dhukkubsataa keenya tokko maddii dhaynee Faatihaa itti qara'uun itti tuttufuun xibban nabawii jedhama jechuudha. Xibban nabawii jedhama. Xibbiin lama tuun xibbii aadaadhaa tanamni aadaadhaan itti wal wal'aanu jechuudha. Tuun xibban nabawiidha. Irra caaltuun xibbiidhaa xibban nabawii jechuudha. Irra caalan dawaadhaa wanni nuti ittiin dawaa godhannu kalama Haaliqaati. Eega sanii xibbii Nahum Dede Islaamii sabatti hadiisa sayyaa keessatti akkaataa saniin dawaa godhachuudha buliya muslimaa. Kanaaf kuni jechuudha Faatihaa irraa jalqabnee quraanni Haaliqaa guutumti isaatu dawaadha. Quraanni Haaliqaa kana qofaatu dawaadha kun dawaadhaa miti jechuudha miti. Quraanni Haaliqaa qara'uun isaa ibaadadha. Takka harfii takka qara'uu irratti galata kudhan argan hundumti isaatu dawaadha quraanni jechuudha. Walumaa galatti awwalli suuraa Baqara irraa qabnee suuraan Aali Imraan mana isiin keessatti qaramtu shayxan ittiin dhiyaatu wajjin Nahum Dede Islaamii jechuudha. Mana keenya mana quraanaa godhuun mana keenya mana quraanaa godhuun televiziyoona keenya ka quraanaa godhuun mobaayila keenya ka quraanaa godhuun mataa keenyaafis barakaadha. Mana keenyaafis barakaadha. Ilmaan keenyaafis barakaadha jechuudha. Kuni qalbii teenya xaaharree mana keenya keessas xaaharuun obboleeyya musliimaa mobaayila keenyas xaaharuun nurraa eegama. Kuni ammas xibban nabawii jedhame jechuudha. Hamma dubbanne kun. Kanaaf itti aansinee ammas aatal kursiyiidhaan dawaa godhachuudha. Aatal kursiyiin irra guddoo irra jabduu aayata quraana keessatti argamtuu keessaa aatal kursiyiidha jedhan. Aatal kursiyii jechuun الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم جنة جودا إسي خنا آيات خنا قفتور إسين جودا الرجب دو آيات القرآن خيست أرقم تورا تك جتشو أكاديس أبي خيس سبتت نهم دل الإسلامي قافتو كونيان إساء أبو المنذر جامع يا أبا منذر تامي آيات سمدت الرجب دورا أجي قافت قافنان إنيس آيات الكرسي لجين جنان نهم دل الإسلامي يا أبا منذر ilmi si haa dhengitu ilmi si haa gammachiiftu je'ee Nahum Islaamii gammachiise jechuu. Kanaaf isiinis aayata jabduudha jechuu. Aayatal kursiyyi nuti hoggaaniif jechuudha galgala rafuu deemu. Eega waajiba shanan salaanni boodan isii qara'uun nurratti haa jiraattu. Isii mataa keenyaafis baraka qabdi. Ija budaatittifis tikanuu taati akkuma hadiisa Abii Hureyraa Bukhari keessa sabate keessatti isiin sabatetti shayxanni Abbaa Hureyraa halkan haga sadiitti dhufe jechuudha. Halkan sadeen keessatti jechuudha Abbaa Hureyraan gallakkise. Ani hiyya isaa rakkataadha jennaan gallakkisee jennaan halkan irraa booda ati halkan irraa ni deddeebitaa gasiin lakkisu wujeen. Shayxantichi wayatuudhaa dhufe. Abbaan Hureyraa halkanuma hundaa'uu ni eege jechuudha. Achiin shayxanticha gasiin lakkisu jennaan waan وهين سيبرسيسا وان سيو برتي نمني كخياكم خسيت ديارن سيبرسيسا هاجين جيتشو جنان اكسيت شيطان تيجا ابان هريره برتاوان تهف برومسا حالم فدا ابان هريره برومسا نبرسيسي جيني اتر كرسي خنا برسيسي جيتشو نهم دري سلامي غنم ابان هريره تلفنان ابا هريره نما غويا راسي كون مخلكن سدي سترو في خنا بيتا هاجين انم بيخو جنان برني شيطان هاجين اكمتي قال لك بتنا بوي سيبرسيسا نانجي مال سيبرسيسي آيات الكرسي قرأ نمني كخياك ونسبتين إهاتون عنجي جنان صدق أكا وهو كذوب جينهم الإسلامي لغاسي دبتي أرى إني تبيع إسات هدوخ جيبا حالتين أرى قرو لغاسي دبتي جرا جين جتشو خناب غنمه غلغله غارفو ديمنو نوتي آيات الكرسي يو أراني من خيني خيسة ترافني شرين هلكان كان خيسة تجرتهم دربين نراتي سجتشو غنمه غامنا خينيا غرد لغا بوبه ديمنو آيات الكرسي أراني يو بباني حالا غاري تخانو تاتي جتشو
تخنو تاتي يجو ربي نتيس خناف أكسو منامني يجو دا خنهم بين آخر ملي سورة بقراتس نهم دل السلام نمني يجو دا سورة آتا آخر سورة بقرات نمني هالكتاك خيستك على إيرافي شري هالكنسان كيسا شوفا إساف جيسي يجنيهم الإسلامي وان هالكنسان كيسا تجر هند إساف جيسو مجاني تلاقة تقلقسي إساف جيسي جتشون حتى علماء إنجري مال فسرته حتى صلاة ليلي هالكن أبتر الليلة إساف جيسي ورجين تجري جتشو خناف نهم الإسلامي قرو إساف جيسي جي إساف جيسي كون شري هالكنسان كيسا أرقم توفيس إساف جيسي جتشو أكسو مملي خيري هالكنسان كيسا أرقم تهم دافو إساف جيسي جتشو آخر سورة بقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون أسر راقبني هم قد قرؤونس هل كان كينيا جزيرة فوق ديمو قرؤون هوجا منا كينيا ديمو قراني ديمون حالا برخاك أبجتشو حالا برخاك أب نمني خنا هندم بين قرو يوجرات نمني جتشورا قل هو الله سدين ولا لهنجرو قل هو الله أحدينس تعدل ثلث القرآن يسين قرآن خنا بك صديق كينيا وان بك تكتيك تويتنهم بالإسلام يجي جتشو قرآن بك صديق كينيا وان بك تكتيك تويتيجو سين مالك قرآن خنا تواسدير مرسيدي مجان قرآن توحيد دبته أخبار دبته توحيد دبته يجون وهي تكشما خالقا قرآن وني ببه وني حال وني هاسو توحيدا إيجا توحيداتي وني قرآن هاسو مس مالي جنان أخبار عجن أخبار يجورا إسا قرآن خيس جرو إسا أمتنا دولة دبري يجورا خنا هاسا قرآن لما قرآن مس وني هاسو عبادة مس عبادة خنا سورة إخلاص أقسام قودة سدين كان خيسا مال قبات جنان تكشما خالقا توحيدك أبدي جنسين خناف جتشنهم دي سلامي سلوس قرآن تيجي تويتي جي قرآن بك سدي كيني وهم بك تكا تويتي يجون إسا توحيد دبتشو خيست إسين سلوس قرآن تيجي تويتي جنهم سلامي قرآن ولما قالت قرآن جوزني صدمني توحيد دبتا عبادة دبتا أخبار دبتا خناف إسي واي تكشما خالقا دبتي خناف قل هو الله أحد قراني أكسم ملي معوذتين قراني متى خينيفس إفتك قراني إلمان كينيس إتك قراني يوني في جودا خرمنا برومس سيلا إرجيني خرهوجي سيلا إرجيني هن شكنو جودا وني تك تجني في إنسر رفت وني تك جولتين نجلا درت جني هن شكن مالي ما كنت إسيتو معوذتين يجون تسيتو لما نجتو ليكون تسيتو يجو قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس عن ربي نماتين تفهم عن خالق بريئتين تفهم هوجاجتي إسا قداتو كون إتئركتي إسان تفهما أني بالانسو داد هندر راو إسان تفهم هوجاجتي أتي مناباتي تفهمتي منابات إسيك أراتي منابات ربين ستيسون إسا حقيقي جيجو أكسو ممالي نمني وسواسين أدادات تجرو خشغلي أدادات تجرو خوهي واسين أدادات تجروس دوار أجيجو دوار قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس جيجو سنتوني كريسيدا خناب شيطان يجودا جنيدا خإنسيدا وان قلبي تنتهتنا سيهوس وان قلبي تنتشاغل الرا إسين دوار أجيجو بري مسلمة نمني مسلمته وان كان والله هنجرو دواء إسيدا تهو غرو دو إسين تون دواته نور نمني بيخي غرو نو مراسة جيتنو بدا خناب أصو إسين تون دواته بيني dubartiin teenyu numaditti gaggabdee numaditti jinniin seente jennee torbaan tokko takkaa'u khaleena dhukuba takkaa onneena dhukuba jettee irra hedduun wanni dubartii onnee dhukubsu khalee dhukubsu akkuma jechuudha namuu beekutti dubartii jechuudha ijji budaadhaatti jirtu ta'uu nuu hubattan jeetiin hubadha kanaaf itti qaraanee takkaa'uu namatti qara'ullee yoo dhabne ifitti qaraanee yooni fi jechuudha if eeyne rabbiillee ni sunu eega kalaama khaaliqaa kana qara'uudhaan rabbiin nuti isa jechuu kanaaf ذكري خالق أحد دميسونس وقاية العين الراتق ذكري خالق أحد دميسون ربي سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب جي ذكري خالق أحد دميسون ذكري خالق أحد دميسون قلبي تينيتي طمانينا نغوت فياك آم خيجنا الليلف دوار أججو ذكري خالق أحد بوجن وان هاروة كامت سبحان الله والحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير جنة خنا يجور أبان تراخل أن تنده خخراج ترادي دميشن تنده تتراي جور صدومي سيدي قوتو ربا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير جنة وقران من خينيا يوبان هوبا خرادي من ذكر خالق أيوبون ربي سبحانه وتعالى نتي سجدو إسا قدار أما قادو يتوان تهيف
oduu ati isa guddaa kana maqaa dha'utti jirtu wanni si dararu hin jirtu jechuudha biyya musliimaa. Kanaaf nuti mataa keenyas kalaama Haaliqaatiin haa eeynu, ilmaan keenyas kalaama Haaliqaa itti qara'uudhaan haa eeynu, akkasuma ollaa keenyas dhukkubsataan yoo jiraate dawaa itti goonee dawaa wanni goonuun kalaama Haaliqaati jechuudha. Kalaama Haaliqarra wanni dawaadhaa hin jiru. Isa samii fi dachii uume kanaatu dawaa godhadhaa nuun jee waan ta'eef. Muhammad alayhi salaamii isa quraanni irratti bu'eettu akka kanatti dawaa godhadhaa jee nuu hime waan ta'eef jechuudha. Odoo kalaamni Haaliqaa nu harka jiru maa rakkanna? Odoo kalaamni Haaliqaa nu maddii jiru dhibamaan keenya maaliif ciisa? Nurraa jechuudha kamiilli dhaamee jiru yoo jiraate madaa zaahiraa yoo irratti garee irratti qaraane rabbiin dawaa godhaaf jechuudha kalaamni Haaliqaa. Khaliin irra yaawwatti qaraane fayyuu danda'a. Rabbiitu dawaa jee waan ta'eef. Kanaaf dubartiin nurraa fayyaa dhabde, ijoolleen nurraa fayyaa dhabde, bakka adda addaa geessinee shirkii adda addaa geessinee balaa biroo ijoollee tanatti fiduun khasaara jechuudha biyya musliimaa. Ummata musliimaa rabbiin maal je'een alladhiina aamanu walam yalbisuu iimaanahum bizulmin ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtaduun jee Allah subhanahu wa ta'ala. Warra amane isaa warra amane Allah subhanahu wa ta'ala alladhiina aamanu walam yalbisuu iimaanahum bizulmin warra natti amane kana dhugoomse ka iimaana isaanii shirkiidhatti hin laaqin nageenyi isaaniif jira je eeyil amnu taammu nageenyi guutuun isaaniif jira je mana isaa keessatti lubbuu isaa keessatti maatii isaa keessatti nageenyi guutuun warra tawhiidaatiif jira warra tokkichummaa Haaliqaa qabuuf jira je warra rabbitti amane ka iimaana isaanii shirkitti hin laaqintu iimaan dhugaa qaba jechuudha. Kanaaf jecha rabbii tokkichatti amantee odoo jirtu kalaama Haaliqaatti amantee odoo jirtu Muhammad alayhi salaamii hidhata kan kee odoo tahee jiru maa rakkanne jechuudha. Xibban nabawii godhannee kalaama Haaliqaatiin dawaa godhannee akkasuma hadiisa Muhammad irraa sabat alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahihan dawaa godhannee yoon beeyne gaafannee dawaa godhachuun nurra haa jiraatu isiniin ji'a mataa kiyyaafis isinillee dhafis kanan dhaama warra kalaama Haaliqaatiin dawaa godhatu rabbi nu haa godhu naafi isinillee warra kalaama Haaliqaatiin dawaa godhatu rabbi nu haa godhu ji'eetiin rabbi kadhadha warra hadiisa Muhammad alayhi salaamii dawaa godhadha akkaataa inni nuun jeet warra dawaa godhatu nu haa godhu jeetiin isinii dhaaba. Muhammad alayhi salaamii laa ruqyaa illaa min aynin jee laa ruqyaa illaa min aynin hattaa gaayaa keessatti jechuudha inumaatu walitti waa quraana waafitti qaqqara'uun hin jirtu ija budarraa malee jee ija budarraa malee dawaa waan birootti inumaa waafitti waa qaqqara'uun hin jirtu jechuun hattaa akka waan jechuudha quraana waan birooti qara'uun hin jirree nama jinni ija budaadhaa seente nama iji budaadhaa seente yoo ta'e malee quraana qara'uu waan birootiif akka hin jirretti Muhammad alayhi salaamii isii tan qofa maqaa dha'ee dubbate jedhan. Akkana jechuun garuu ulamaa'idha laa ruqyaa anfa'u illaa min al-ayni jechuudha. Ruqyaan irra fayyadduu taate hin taane ija budarraa malee jechuudhaan fassaran jechuudha. Kana wani nama agarsiisu dubartii takka tawaan nyaatiin tawaan dhugin torbaan tokko ta'a. Ciiftu yoonii fi kalaama Haaliqaa itti qaraate wanni isii cibsuun ija budaadhaa taatee kalaama Haaliqaa itti qaraate hoggasuma keessaa ijjitee hoggasuma jechuudha keessaa yaatee eessaa dhufan jettee nama jechuudha maddi tattaa'u kana gaafatu isii dhaggarta nyaata duraan hin nyaanne nyaatu isii dhaggarte jechuudha. Kanaaf buliyya musliimaa warra quraana Haaliqaatiin dawaa godhatu rabbinaa fi isinillee rabbi isin haa godhu akkasumatti jechuudha kan namni waan kana dhagee hundi kan dhagahinis dhageessaadha kalaama Haaliqaatiin dawaa haa godhannu. Akkaataa Muhammad alayhi salaamii dawaa godhadhaa jeetti dawaa haa godhannu akkana jechuun xibbii waan birootiin dawaan godhatinaa jechuudha miti. Kuni akkaataa shari'aan nu ajajetti dawaa haa godhannu jechuudha malee odoo dawaan mana keenya jiru kawacii ittiin baafne odoo jiru maa maallaqa haakimatti baafna maa maallaqa fuunee mukatti baafna jechuudha malee wanni jechuudha man istaxaa'a an yanfa'a akaahu falyanfac jedhe Muhammad alayhi salaamii namni obboleessaa fayyaduu danda'e haa fayyadu wuje mukaan tahinnaa qura'aanan tahinnaa umuma jechuudha kun. Kanaaf namni muka beekus mukatti godhee waan biroo odootti idaane mukuma qulqullii qofa fuudhee yoonii fi dawaatti godhee waan san ka keessaa yaasu tahee jinni keessaa yaasee katti wallaan yoo ta'e dawaadha uumaa miti. Waan birootti idee qofa ta'isaa yootti idee qofa guyyaa akkanaa godhattu malee ta'u kajuu yoo ta'e qofa shirkiidha jechuudha oggus. Guyyaan rabbi hundi tokkichaa kanaaf waan biroollee dawaa godhachuun hin jiru jechuu miti ni jira garuu kanaat irra caala jechuudha. Kanaaf buliyya musliimaa warra waan dhageetti fayyadamu rabbiin haa godhu. Ramadaan asdii mukanas warra nagayaan soomanu rabbiin haa godhu khayrii isa keessa jirtu hunda warra waffaqee irra dhaabbate rabbiin haa godhu warra jiraatee Ramadaan akkana hedduu soomanus rabbiin haa godhu anis warra taraa hedduu isin deddeebi'ee wal argu rabbiin haa godhu wabillaahi tawfiiq. Wanni jechuudha
ija budaadhaa harkisu yoo jiraate maali wanni ija budaadhaa harkisu akkasuma shayxana jinnii fi insiidha wanni sababa tahee namatti harkisu yoo jiraate obboleeyyan muslimaa akkaataa shari'aan islaamaa bahaa seena akkaataa shari'aan islaamaa itti bulaa itti bobbahaa nuun jette nuti gallakkisurraa rakkoon kun dhufa jechuudha kun maalirraa dhufa akka dubartiidhatti yoo fudhanne dubartiin takka ne humdi islaamii shittoo godhattee manaa bahuun fahiya zaaniyaa jedhe humdi islaamii akka sharmuuxummaa dalaydee jetti isin sharmuuxummaa dalayduudha aje kanaaf dubartiin teenya jechuudha uffata shari'aadhaa uffachuun nurratti uffata shari'aadhaa uffannee manaa bahuun wuqaayatul ayni jechuudha ija budarraa iftisuurraa tokkoffaadha jechuudha nuti ifii kharrabannee dubartiin teenya qullaa deebnee nalaalaa jedha manaa baanee boru ol deebinee ija budaan nadarare jechuun nuuttu khararraa gore rabbiin subhaanahu wa ta'ala wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wa ya'fu an kasiir jalla subhaanahu wa ta'ala abadan rabbiin wahuma isin biraa tahee rabbiin isin tuqa malee akkanumatti ka'ee rabbiin isin dararu wuje duranuma sababatti ta'e jechuudha dubartiin teenyas qullaa manaa bahuun uffata takkaahuu uffata shari'aadhaan tahin uffata qallaa adda addaa uffannee manaa bahuun wanta sababa tahee nu jala balaa akka galtu balaan akka nu jala manatti deebitu ha godhinuma jechuudha shittoo godhannee manaa bahuun akka qalbiin namaa nutti buutu godhannee akkasuma faaya adda addaa gurratti godhannee morma godhannee harkatti godhannee kan akka namni nu argu mul'ifnee deemuun waan sababa nutti ta'u keessaa tokko kana jechuudha akkasuma ammallee zikrirraa qullaa ta'uudha zikriin humdi islaamii hoggaa galgalatti seene zikrii qara'ee rafuu qaba akkasumatti qara'aa rafaanuu jeenu barsiise jechuudha summaali qul huwallaahu mareefun tala dubbanne san qul huwallaa sadeen qaraanee ifitti tufnee yoo rafne waan halkan kana keessa jiru hundarraa rabbiin nutisa ganama hogguu lafaa kaanes nuti subii hogguu salaanne booda eega zikrii jenne booda qul huwallaa sadeen qaraanee yoo beeyne aatul kursiyii qaraanee qul huwallaa sadeen qaraanee zikrii haaliqaa goonee hamtuu guyyaa kana keessa jirturraa akka rabbiin nutisuuf jecha nuti rabbii zakkaruun akkasuma quraana aatul kursiyii fi mu'awwizatayni qara'uun akka rabbiin nutisu jechuudha nu godha sharrii guyyaa kana keessa jiru hundarraahu rabbiin jechuudha nutisa kuni wanta nuti zikrii lakkisuun nuti xaaharaa malee akkanumatti jechuudha deemuun dubartii waan aadaadhaa yoo nifi jechuudha haqabaatu taate sun hayyama garuu zikrii lakkisee jechuun miti sunilleen zikrii lakkisuun hogguma hundaa'u muslimarraa hin barbaachisu jechuudha zikriin kaaliqaa isiidhan ruuhidha ghizaa jedhamti isiin laaqana jechuudha laaqana odoo ati zikrii jettuu abadan balaa takkaan rabbiin sin tuqu waan ta'eef kanaaf obboleeyyan muslimaa shittoo dubartiin mana abbaa warraa biraatti mana isaa keessatti mana isiidhaa keessatti yoo godhatte humaa miti garuu manaa bahuu barbaannan shittoo godhachuun dubartiidhaaf haraami kana bira dabreemmas wanni sababa nuti ta'u ija budaadhatii fi ija jinniidhaatti yoo jiraat tilfiziyoona jechuudha akkasuma mubaa'ila jechuudha mubaa'illi ajnabiyyii tokko wajjin dubartiin ittisaala walii taatee walii barreessitee wal dubbisuun wanta sababa nuti ta'u keessaa tokko akka ijji namaa nutti buutu godhu wanni godhu keessaa tokko kana jechuudha silkii sagaleen haa ta'uu barreeffamaan haa ta'uu jechuudha waan qalbii namaa nutti cabsu waan qalbii namaa nutti deebisu keessaa kunis tokko obboleeyyan muslimaa nama rabbiif jecha waan takka lakkise rabbiin waan sanirra caalu rabbiin isaa bakka buusaa jedhe humdi islaamii ati badala ati haraamii wajjin haasoytu rabbiin halaal sii kennee rabbiin jechuudha sitisuudhattu mala kanaaf jecha rabbii jecha ati yoonii fi waan takka lakkifte rabbii waan sirra caaltu sii bakka buusa kanaaf ati ajnabiyyii wajji haasa'urraa rabbiif jecha yoonii fi qabde rabbiin jechuudha karaa halaaliin ilma jechuudha ilma diin qabu ilma akhlaaqa qabu ilma jechuudha diinii fi duniyaallee qabu rabbiin sii kennuudhattu mala kanaaf jecha rabbii jecha yoonii fi qabde rabbiin waan sirra caalu bakka sii buusa waan ta'eef kanaaf jechuudha rabbii jecha iftisuudha qabna isa tokko ammoo haqiiqumatti kabultii jaaratuu barbaadu ta'uu isaa yoo beeyte isii takka ammas dhugumaan bultii jaarachuudhaaf jecha isii ka barbaaddu yoo taate san rabbii waan sirraa beeku jechuudha yoo ka beeytu taate itti dawwaltee ani bultiifin sii barbaada jettee yoo dubbatte humaa miti kun shari'aa islaamattu hayyame kanaan ala jechuudha yooni fi bultumaaf tahe malee ajnabiyyiin takka ajnabiyyiin tokko isii takkaa wajjin haasa'uun diin islaamatti haraami jechuudha nabi Muhammad islaamii arrabninis zinaadha dalaga gurri zina dalaga ijji zina dalaydi jedhe islaamii zinaan arrabaat haasa'uudha harkaa yoo qabatte zinaadha akkasuma yoo barreessites akkasuma jechuudha kanaaf obboleeyyan muslimaa kana hundarraa iftisuun anaa fi isin irratti illee haa jiraattuun isiniin ji'a kanaaf waan sababa nutti ta'u waan balaa alaa nutti harkisu hundarraa'u isinis rabbi haa eegu nas rabbi haa eegu kanaaf isin waan sababa nutti ta'u kana hundarraa fagaadhaa ganama gizee manaa baanu zikrii godhuun irratti haa jiraatu ilmaan keenyatti quraana qara'uun irratti haa jiraatu
على الأقل معوذتين قرانيت تتفني في تلة تتفني من عيوبان ربي جتشورا بلا نما مخلوق خيسة أرقم تتخاجني لا خينسي لا هم دراه ربين نتيسون إساء جتشورا شكين أبو جتشو خناف وان صوبا نتهم دراه خلينا ندب في خلينا لكسس هم دمراه افتيسون حالا نرى إيجما ربي سني سايقو أنا اللي ربي هايقو جاء وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.